السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركهولي جرجرتو أمتك أشتي أمتا جالالا في أمتا كبجا أكم جرتني نجيني كيسن بدأ جرتو ججباتو الحمد لله رب العالمين أنس نجترا رلي ديويني ولت جتشاني جرا قلت ربي أمتا جالالا في أمتا كبجا هندبتي كيسني يو أكم ناجرتو فيا كيسني يا دمتني جرتني Egaa hunduma keessa hunduma dursaa obboleewwan kiyyaa hordoftootaa fi jaalatamtootaa fi dinqisiifattoota koo hundumti keessanuu ulfaadhaa kabajamaa jalqabarraa kaasanii haga guyyaa har'aana wajjin turtanii laayikii gochuudhaan sheer gochuudhaan na bira dhaabbattanii galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha ammallee laayikii gootanii akkana jajjabeessitan jaalalaa fi kabajaan asumaan isin gaafadhaa. Egaa oduu isinitti dheeressuun inshaallah gara yaada kiyyaatiitti hin taraa. Wallaahi obboleewwan kiyyaa yeroo hundumaayyuu waan biyya namaa kanarratti shamarran keenya nu qaqqabaa jiru wanna dubbatamee irraa dhumuu miti wanna nama gubuudha wanna nama dhukkubsuudha wanna nama laalessuudha yaa uqaa dubbachuun dhiisnu wanta haaromnis dhufuullee ta'uullee hin hafu guyyaarraa guyyaatti numa haarawaa dhageenya. Wanti dubbachuu barbaadu obboleettii teenya tana namoonni tarii beekuu dandeessanii. Wallahi hedduu takka nama gaddisiisaa. Mucayyoon tun uf ajjeeste jedhanii erga maranii boodallee akka uf ajjeesuusii qorannaa irratti mirkanaa'ee jira. Mucayyoon tun mana madaamiititti uf ajjeeste duute jechuudha. Uffanniftee of rarraaftee jechuudha. Of rarraaftee uf ajjeeftee qorannaadhaan mirkanaa'ee jira jedhanii. Egaa qorannaadhaan mirkanaa'ee booda gara firiijiitti galchanii nama barbaadaa turanii kan dura isiin bilbila isii keessaa hiriyyaa isiidhaa isii dibaraa takkas baastee madaamiin dubbistee itti himtee jennaan hiriyyaan isii tan durbaa sunillee hiriyyaa mucattii tanaa jechuudha. Ilma dhiiraa ka isiin abbaa manaa yookaan akka jaalallee jettee wajjin fireendii jettee wajjin haasa'aa turtetti bilbiltee mucayyoon tunii akkana taateerti jennaan nama kana mucayyoon hiriyyaa isii tunii nama kana wajji akka mucayyoon tun turte ni beetti. Ergasii booda dhattee bilbiltee akkana jettee himna isiiyyuun beeku jedhee waakkate jechuudha. Abbaan manaa yookaan hiriyyaan isii yeroo dheeraa wajjin turte sufii waakkate mucayyoo tana jechuudha. Du'a isii erga dhaga'ee haarajiin taate kana erga dhaga'ee qaqqabsiisanii hin waakkate jechuudha. Hamma ammaatitti garuu barbaadamaa jira mucayyoo sunillee hiriyyaa isii san malee nama biraa nama beektu hin qabdu. Biyyattiin tuni erga duutee ji'a torba geessee jirti firiijii keessa amma gadi baasanii bifa haarawaan beeksisan malee turtee jirti jechuudha firiijii keessatti. Obboleewwan kiyyaa hin argitan maatiin FB irratti baanii karaa miidiyaalee garaagaraatiin ijoollee ofii dhabuudhaan haati obboleewwan gadi bahanii kan dhiiraatiif kan durbaallee biyya namaa kana keessatti boohanii namoonni baay'een du'a akkanaa kanaan kun harka namaatiin ta'ee kun aarii garaagaraatiin ta'ee kun dhukkuba tasaatiin du'ee firiijii keessatti beeksisatti beekamtii takka alatti kan affanamee jiraatu. Mucayyoon tana gadi bahee malee kumaatama jechuudha. Obboleewwan tiyyaa nagahaan bahanii galuu waan guddaadha. Garuu nuti nagahaan baanee gaafa manatti ol deebinu wanni xiqqishuu wayyoo nu jala hir'atte saniin mataaf nyaanna jechuudha. Obboleewwan kiyya rabbiin akka kiyyaa biyya namaa keessa faca'ee jiru rabbiin nagahaan baasee nagaan isaa galchu. Nageenyi mataan isaa qabeenya. Warqii caal hundi isa madaalamu hin jiru addunyaa kanarraa jechuudha. Nageenyi wanti isatti madaalamu hin jirudha. Nageenya booda wanti hundumtuyyuu kan jiru. Nageenyi hin jiru taanaan kan jiruyyuu akka itti fayyadamtu hin jiru silaa ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa nama bahee biyya namaatti hafu osoo hin taane nama bahee waan baheef san guuttatee nagaa maatii guutuutti deebi'u rabbiin isin haa taasisu. Obboleewwattii keenya tanas maatii isiitiifis jajjabinna haalaatu homaa jechuu hin dandeenyu qawaa hundumaayyuu obboleewwan kiyyaa isiin akka dhaamsa xiqqootitti wanti isiniif dhaamu yoo jiraate nasihaa wallaalummaa kootii irraa jechuudha. Shamarran keenya karaa garaagaraatiin nuti shamarran biyya namaa shaamaa akka shaamaatitti namaaf ibnee ufii baqnee yaana jechuudha. Namaaf ifna namaaf ifaa taanee
ufiif ammoo akka shaamaadha baqnaa jechuudha. Gara laafummaa keessaa kan ka'e jechuudha. Jireenya keenya osoo hin argin lappaanee osoo nutti mul'atin lappaanee deemnee gaafa humni keenya dadhabee waa hundumtuu kiretti jenne qaccarra geenne of argina jechuudha. Namoonni baay'een gaafaan wanti hundumtuu argitee humni isii gadi bu'ee tarii fayyaadhaan qabamtee waan qabamtee wannuma garaagaraatiin qabamtee butamtee dhaabbattee of ilaaltu wanti hundumtuu taree jira wanti jiru hin jiru. Kana booda carraa isiin taatu maali? Tuun sammuu ofii dhabuu, tuun harkaan nafsee ofii galaafachuu, fooqirraa of darbuu, karaa hin taane keessa seenuu, waa hin taane keessa seenuu, bakka xash jettee yaada dhiphattee teettee uf nyaattee kan duuba achi darbe keessa darbise san teettee yaaddee sammuu fi over uf godhuu shamarran keenya hedduun kanaan miidhamaa jira. Parasantii 100 keessaa 50 karaa kanaan miidhamaa jira. Kun ammoo dalagee karaa maatiitiin waa godhatee yookaan karaa abbaa manaatiin waa godhatee godhaa sobaa kun mana namaa jala dhaabbataa suuraa kaasaa itti erguudha. Yeroo akkasitti waan isiin daladusa hundaa irraa mataat godhanii gaafa isiin dadhabdee gadi buutu hundumtuyyuu feekiidha hin jiru. Abbaan manaallee tan biraa of jalaa qaban immoo biraa qabatta jechuudha. Jireenya ofii ijaarratee gaggaarii jiraataa jira. Garuu isii hoo baqxee akka shaamaatitti isaaf iftee ofii ammoo shaamaa taatee baqxee yaati jechuudha. Wanni akkanaa kuni rakkoo hamaadhaaf nu saaxilaa jira. Obboleewwan kiyya gara itti dubbannu wallaalle garanallee hoo jennu rakkoodha. Garanallee hoo jennu rakkoodha. Wallaahi rabbummaan nuuf haa laalu malee kenna kun waan na dubbatanillee miti nama dhukkuba jechuudha. Obboleewwan kiyya inshaallah rabbiin nuuf haa laalu malee wanni keenya wanna dubbatamee dhumu miti. Obboleettii kiyya obboleettii keessattuu nuti dubartii jechuudha dubarri. Uf ilaalaa har'a osoo jirtanii uf ilaalaa. Humna keessan uf ilaalaa. Maalirra akka jirta uf ilaalaa. Wallaahi yeroo kanatti obboleewwan kiyya yeroo haati nama dhalte namni haadha caalaa ilmoodhaaf rifatu jira hin jiru. Haadha abbaallee haadha ta'anseeti. Haadha caalaa namni nama rifatu hin jiru. Haati sa'aatii kanatti sa'aatii haati ufii rakkoo ilmoo hubachuu dadhabde keessa jirra jechuudha. Bara haati dhalte ilmoodhaaf rakkoo isii hubachuu dadhabde keessa jirra jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya yoo dafqi keessanis karaa maleedhaan tarii isiin harkaa bahee isiin jalaa badee jedhe har'a bade kaleellee situ fide waan ta'eef ammallee yoo rabbi si qarqaare ofirra dhaabbattee fiduu dandeessa. Garuu wanni guddaa asiif dhaamu teettee sammuu kee hin dhabin. Sammuun kee kan teettee yaadaa uf galabbatte over uf goote sun mallaqa saniin bakka sammuu kee oriijinaala deebisuu hin dandeessu. Kanaaf jennaani obboleettii tiyyaa yeroo gaarii dhugaadha haala itti jirru nuti haala keessa jirru yoo rabbiif nuuf rabbii tokkochoo ta'e malee osoo wanna keessa jirru kana gadi baasnee ka himannu ta'e wallaahi namni nu dhugadhee nu amanu hin jiru obboleettii tiyya. Haati si dhalte ani akka kote haati na dhalte haala amma keessa jiru kana osoo gadi baasee himadhee osoo gadi bahee himadhee na amantii yaada jedhu keessa gala. Na amantii osoo itti himadhee gubaa gola haadha ormaa kana osoo itti himadhee haati tiyyaa na amantii bakka. Akkanat mataa keessa garagala osoo himadhee na amantii yaada jedhu. Kanaaf obboleettii tiyya wanni siif dhaamu yoo akka carraallee ta'ee dafqi kee karaa maleedhaan illee kan si jalaa maqu taate sammuu kee of dhabsiisuu nafsee kee dabarsuuf yaalii gara nafsee keetiin uf hin godhin yoo jiraate duniyaa sanii miti kaasan dachaa dalagachuu dandeessa. Garuu ammoo nafsee yoo nafseen tee darbite kan biraa fiduu miti taanuu dhiiftee biraa deemaa jirtaa jechuudha. Kan bakka deebi'anii hin deemne waan dhaqanii deebi'asitti fakkaatiin. Kanaaf jennaan miira keessa yoo seente uf to'achuu uf tasgabbeessuu yaalii godhi malee karaa hin taanetti yoo ati aartee qaarii san ka'uun itti fuftu taate sheexanis karaa maleedha sitti fakkeessa jechuudha. Kanaafuyyuu shamarran mana namaa mana madaamiidha nuti wallaahi dahaba. Nuti warqiidha. Daa'imman gatiin isaa qaalii. Daa'imman gatiin isaa qaaliidhaati. Kanaaf obboleewwan kiyya obboleettii teenya kanallee sheerii walii godhaadha. Haga ammaatu maatii isii argamne fireendi yookaan abbaa manaa kan jedhanillee eega duutee isii dhaga'ee booda hin waakkatee hin dhiyeessee irraa jedhanii
haga ammaatitti mucayyoon hiriyyaadha abbaa manaa yookaan boyfriend kasii waliin turte san beetti malee maatii waan irraa beektu hin qabu. Mucayyoo uddatu ta'e ji'a torba geessee jirti ufii ufajjeestee qorannaadha irratti mirkanaa'ee jira. Ufii uffanniftee ufajjeeftee firiijii keessa ji'a torbaaf turte jechuudha duutee jechuudha. Kanaafuyyuu jennaan piliis akka ol beektanii viidiyoo kana karaa keessaanillee sheer waliif godhaadha. Sheerii waliif godhaadha. Akkasumallee tigisti beeksistee jirti namoonni tigisti hordoftan argitanii jirtin jedha sa'aatii 3 biyyaan 4 dura beeksistee jirti kanaaf sheer godhaa jedhameera karaa hundumaanuu sheer godhaa wal qaqqabsiisaadha isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan kiyyaa rabbiin isin haa tiksuu bakkuma jirtan rabbiin isin bira haa jiraatu. Wanni jireenya mana namaa nu mudatu biyya namaa kana keessatti nu mudatu lakkaa'amee dhumu walumaa galatti rabbiin jira hin beekamu dukkana boodeeffatu jira kan jedhamu sanidha. Booda nuuf darbuu dandeessi taakudha dukkanuuf tatun illeedha abshiraa homaa miti ni baana guyyaa tokko akkanatti hin hafnu akka du'anii hafan malee akka kufanitti hin hafan waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan kiyya hundumti keessanuu sheerii walii godhaadha. Inshaallah rabbiin maatii isiitiifis sabrii jajjabina haalaatuu fi isiin deemteerti asiin deebitu. Yaa wanni jennu jiru sheerii waliif godhaa keessaanillee sheerii waliif godhaa tarii. Obboleewwan kiyya kanaafin hamma dandeessanii sheerii waliif godhaadha. Rabbiin waan akkanaarraa isin haa ittisuu of ittisaa. Nafseen abbaan inni hoggaa hin eeddu jedhama. Wannumti fedheellee yoo bahee nafsee ofii dabarsuudha wanni dhufu tokkollee hin jiru. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyya rabbiin nama nagaan bahee nagaan mana ofiititti galu rabbi sinaa taasisuu isiniin jechuun jaaladha. Piliis sheer godhaadha. Laayikii godhaa namoota beektan irratti illee sheerii godhaa mucayyoo tana. Itti dhiyaatanii haa barbaadamtu uddan of ajjeesteettee. Ji'a torba waan ta'eef kanaaf sheer godhaa isiniin jedha galatooma ulfaadhaa kabajamaa.